Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan sinin jechuun jaaladha. Qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa sinin jechuun jaaladha. Egaayii sakanaadha sinin jechuun jaaladha. Ermela Abrahaam Brook Abel galaniitoo jiru. Welcome baga nagaadhaan galtan sinin jenneetoo jirra. Abrahaam Finfinnee jira akkasumallee Abelii fi Burukaan immoo galaniiru jechuudha. Buttaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama ajaa'iba jechuudha. Namni too akkatti wanjala waan taane hojjetu boonee jechuudha. Yeroo galu nama ajaa'iba jechuudha. Kuni dadhabina abbaa wanni sana agarsiisa jechuudha. Maal fiduu maaltu ta'a? Wanti ishiin fidduu tokkollee hin jiru jechuudhaanidha jechuudha. Egaa kun hundumtuu jechuudhaani ani jechuudha kan inni hadha shafaafanadhe maaliif akka ta'eetu bakka Ermeellaa bu'een. Bakka Ermeellaa bu'eeni kokkee kodirasii dhufkadhe. Nan dhufkadhe. Kan nan dhufkadhe. Akkasumas immoo busiyyeen jechuudha baay'ee tokko haartee yeroon ishee argachuudhaaf jedhetti ishee argachuu hin dandeenye baay'ee na haarsitee akkasumas immoo Abrahaam illee deebi'ee dhufeetoo jira. Ishiinis immoo mana keessa jirti jedhanii eenyudha ishiin mana keessa kan jiraattu inni biraas immoo dhugumadhaanii gaa'ela irratti gaa'ela uummattee safaana jiraachuudhaaf yaaddee jirtaayi namni jalqaba gaa'ela isaatiif hin taane akkamittidhaanii si'ii fi si ta'uu danda'a sammuun si hojjetaayi jettee si argachuu barbaadeen si argachuu hin dandeenye isa kanaafiyyuu hojii kee waan beektuu fi ana faana wal qunnamuu hin dandeessu. Innaa eenyu akkasii huumee akkasumas immoo eenyu akkasii guddisee wanti beeknu hin jiru. Inni biraas immoo kan keessaan haasoftu kan biraati. Maatiin Abrahaamii eeyyamaniiru jetta. Eessatti siif eeyyamne, eessatti si argine, eessattidha jetteeni dhattee balbala gaafa rukuttu ani ba'uufan ture osoo naan bilbiliin maaliif dhufteedha Abrahaam. Naarsee Ermeellaan asin jirtin jennaan yoo akkasiin jedhee oduun nageessanii calluma jettanii kaattu isinii osoo addan baafateenii sababa oduutiin kinoo hanii fi ruutaan gargar baanee haala kanadhaan turreetoo jirra. Osoo namni waa'ee keenya odeessuu dubbii sobaa baatee asii fachi deemu baatee anatti kan biraa dhufanii odeessuu ishitti kan biraa odeessuu osoo akkas ta'uu baateera ta'e ani fi ruutaan iyyuu hanga kanayyuu walirraa yaadni keenya hin fagaatu ture kan walirraa nu fageesse namadha. Jennaaniin wanta ati hojjechaa jirtu kuni maalidha gaariidha gaafa ishiin jettuuni namni maal akkasiin jedhu barbaadde jennaan namni maal jedha isaan kana caalaa amma booddeeyyuu enda'umiyyuu kana caala godheenanii yoo akkas ta'e immoo isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ani akka nama sammuu qabne akka daa'imatti kan sinna yaaddanii mucaa koos immoo osoo natti kennamee huccuu wal fakkaataa uffanneetu waan inni barbaadu laadheefiin seera qabeessaadhaan nan guddisa. Ani obboleessa hangafaa ta'eeni inni immoo qixxisuu ta'eeti. Sabbuu dhabnu gawaa jiraataa kun kan Abrahaam kun jechuudha. Waan tokko hin beeku isa dhugaan siniin jedhama. Viidiyoon inni hojjechaa jiru isaa fi noormaaliidha jechuudha. Noormaaliidhuma uma tokko wanta fakkaatu miti jechuudha. Ishiinis immoo busiyyeenii akkamitti yaaddaa viidiyoo gadi gagallakkisaa jirtu ilaalteettaayi argiteettaayi jennaan maalidha wanti ta'e maaltu jira maalinni bakka noormaaliidha jennaan ishii bira wanta jiru beettaayi ishiitti wanta dhagaame beettaayi alli isheetti agarsiistu sirriidha jennaani kan ishii ani hin beeku keessa ishii uuma bichaatu beeka ani immoo waan hin beeku hin qabu ani immoo beeka eenyummaa kooyi abbaan barbaade gara barbaadetti akkan na'uuf miti an nama guddaadha yaaduu beeka jennaani akkam maaltu akka ta'u barbaadde jennaan ani qaroottaa wajjinidha waan baay'ee dadhabeera waan baay'ee godheera irra caalaa nama fuulduratti mana warra ishiitii qeeshii keessatti burcuqqoo fuute bishaan natti naqxe kun immoo tuffiidha kana caala maalan godha yoo barbaaddeetta ta'e dhaqiitii fidiitii kottu ennaa ishiin dhufte
wanti hundumtiyyuu inafaa. Kanaan alatti sinii biyyaa ba'uuyyi sinii baduuyyi biyya kana sinii dhiisee iddoo namni tokkotti hin arginetti. Ani dhiphina dadhabee jira ciqiccikii dadhabee jiran jedhu seetanii fataa jedhaa bahee sidditti jedhee bahee dhufeetu ciqiccikii akkana kaan hin danda'u isiniin jedhan namni waan tokkotti dubbatu ciqiccikii hin danda'u jedhan. Isinii galee innaa ishiinis bakka baay'ee aartee bakka hin aariinii anaaf jettee waan tokko akka taartu hin barbaadu. Anaaf jettee waan tokko akka dhiphattu hin barbaadu. Anayyuu coggaarraan koo qixxallee na gubateetu waan na gubatu wallaalee atis immoo hin gubatiini. Hodhu bishaan dhugii buna sii danfisaa maal sii godha innaan lakkan hin barbaadu. Bakka sinaffeera gadi si baasee misaa sii laadha jedheeni haala sanadhaan jechuudha. Gara eeshiyaati waan biraa dhiisiti yaani kan na cannaqu nagaa keetidha. Nagummaa keetti deebi'ii jireenya keetti deebi'ii kadhadhu jetteeni iyyeebbaa jedhe. Iyyeebbaa jennaani ani wanta akkasii na bira hin jiru. Ani iddoo akkasitti afis iddoo laadhu jedhee jechuudha. Buraa fi faranjiinis achi wal lolaatoo jiru jechuudha. Faranjiin immoo argitanii takkatti inni kurruuftuu deemee kurruuftuu maaliif kanatti dhufteedheeni buraan iyyuutti ka'aa ture. Magan dhufee hojii keessanii sinii argeera. Sinii Abiraamii fi Elmeellaa waliin akka jiraatanidha. Akka Ruutaa Abiraam dagatudha. Kana caala maal gootu wantati gootu maanni hojii gadhummaas akkana hojjettanii waan gaarii waan hojjettan sinitti fakkaataa waan bareedaa waan hojjettan sinitti fakkaataa. Haa ta'uyyuu malee kana booddee maqaa Ruutaa akka dhuftu hin barbaadu. Inga kana caalaa wanti goone maayinni wanti taasifne maayinni innati wacii amma kanaa baastee nu hordoftuuf maayinni gaafanneedhuuni ani waan ati finfinneetti hojjechaa jirtu hojjechaas taasisaa jirtu sirriitti nan beekaa. Carqii wal fakkaatu uffachiifteennaan maal rakkoo qabaa carqii wal fakkaatu yoo uffatanii ani fatikinu carqii adii uffanneetu jirra rakkoon isaa maayinni gidiraan isaa maayinni homaa tokkoyyuu rakkoo tokkollee wanta qabu miti kuni nan jaalatamaa maaliin ta'aadha kanati jettuuni. Isa kanaafiyyuu nuti waan balleessine tokkollee hin qabnu. Situ waliin dhaa jira gaa'illi akka diigamu samaana ishee akka tarsaaftu kan godhe siidha. Roobeel fa'is bakka isaan jiranii ararii kan waame siidha innaa baga waame bagan dhufesi bagan Ruutaadhaanii diigi jedheenis baqqaayi. Sinii akkuma sinii asiidhaanii siif jirra Elmeellaadhaan jettanii jala shushshuttani anis Ruutaa jala nan shushshuka hanga dhumaatti. Isammuun biraa fi sin barbaannu maal taanu jettan immoo osoo waan barbaadeyyuu ta'e sin biraa inafu hanga dhumaatti akkattan deemamu sin agarsiisaa jedheen jechuudha. Kana dubbiin kana dhugarbachuuf amma tokkoon isaanii hojii hojjechaa jiru hordoftoota siniin gal Efreemillee jechuudha. Inni suni faranjii faana inni kun immoo Efreem faamanaa jechuudha. Efreem faana dhaasa'uudha jechuudha. Ruutaanii jedhe Ruutaanii kibirii hin beektu. Ruutaanii oduu namaa dhageessi. Iddoo namaaf hin qabdu of jaalatti kan shibichaa dhageesse innis jechuudha. Ijjuun babaasanii mi'aasa'u waa'ee gaa'ela nama gidduu seenanii. Gaa'ilma nama yoo dhiisanoo yoo keessaa baanoo haa jiraatanii dhugaan siniin jedhe baay'ee garuu nama gaddisiisa. Akka isaan jedhanitti jechuudha akka isaan haasaanitti akka isaan dubbatanitti ammayyuu Abiraamii Ruutaadhaaf amanamee of eegee akka wajjin hin rafne akka waan hin dhunganne dhungateera malee sirriitti hin dhungatee akka barbaade irbaata affeeree weeni wajjin hin dhugee qullaa qulqulluu baatee suura wajjin hin ka'ee safuudhaan dhugaa rabbii dinqiidhaan waan baay'ee argine dhugaa nama baay'eetu arabasmaa. Mee jechuudha kan hunduma namni hojjetee waan gaarii hojjedhee hawwamana waan bareedan hojjedhee jedha akkamittiin afaanis maal dubbatame bakkum sana na dhaqe
baay'ee nama gaddisiisa jechuun jaalladha. Mucaa xiqqashee tokko nama dhaggeeffadha.